Harka fuune daawwattoota keenya akkam jirtu kun miidiyaa keessan waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenya kan isin biraan ga'amudha. Suma tokko faana wal sin barsiisuudhaaf gara hospitaala guddaa tokkotti dhiyaadheen jira na waliin. Okay, galatoomii baga nagaan dhufte andu. An Dr. Sisee Lammaa Camadaan jedhama. Dr. Sisee Lammaa Camadaa gargaaraa Profeesara dhukkuboota daa'immanii fi dhukkuboota yaala fayyaa daa'immanii fi dhukkuba daa'immaniiti. Pediatrics and Child Health jennu assistant professoridha. Akkasumas egaa hakiima hakima giddu hospitala University Finfinnee hojjedha. University Finfinneetti hospitala Tuqur Ambassa nan hojjedha. Akkasumas immoo board chairmanii waldaa aksiyoona dura ta'a boordi waldaa aksiyoona fayyaa waliifidha. Akkasumas immoo yeroo hammaatti yaala daa'immanii fi ijoollee irratti ijoollee dargaggoota irratti giddu gala yaala fayyaa dhukkuboota keessaa kan ijoolleef daa'immanii lubbuutti argama jechaadha. Lubbuu medical MCH na MCH fi medical centeriti kan hojjechaa irra jiru kana fakkaata. Dr. Sisee baay'ee nama ajaa'ibu hojii baay'ee hojjetu gita baay'ee irratti hojjetaatti jiru. Mee Dr. Sisee eessatti dhalatanii guddatanii mee? Ani bakki inni itti dhaladhe magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo hospitaala Xooreelootti dhaladhe. Achuma maatiin koo Finfinnee jiraatu turanii yemmuun sanatti gara Kolfee naannaa Axanaa Taraa jedhamu jiraatu tureyyuu achitti dhaladhe eddan guddadhe booddee egaa abbaan koo haala adda addaatiin hojii gallakkisuu sana booddees immoo mana hidhaa galanii mana hidhamanii waan turaniif armeen koo fuutee akkoo keenya bira gara magaalaa Gudaritti galle. Magaalaa Gudar godina Shawaa Lixaa Anaamboo ture annaa sanatti magaalaa Gudarittanii guddadhe baradhe amma kutaa 10 achitti baradhe mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa kaatoolikii Gudar ittaan baradhe mana barumsaa baay'ee gaariidha. Baay'ee nu qajeelchee ijoollummaatti baay'ee sheeppii nu godheera jedhu keessaa inni tokko sadha. Mani barumsichi kutaadhuma tokko qaba tureyyuu akkasumas maatii ijoolleen maatiin qabne achitti dhufanii jiraatu. Isaan egaa ijoolleen muraasa alaa fudhatu waan ta'eef barumsa qulqullina qabu hin laatu. Amma egaa achitti mana barumsaa tokko hanga 8tti nan baradhe 8 baradhe qabxii olaanaa fidee ministry kutaa 9 kutaa 10 immoo mana barnootaa Gudar sadarkaa lammaffaatti baradhe achitti 9 10 fide achittis forii fide straight A9 fi baa tokko fideni achuma gara 11 galee jechaadha. Gaafa 11 ammoo as magaalaa Finfinnee dhufeeni mana barumsaa Addis Katamaa jedhutti baradhe. Mana barumsaa Addis Katamaatti 11 barumsa baradhe kutaa 12ffaatti yeroo duraatiifidha kan egaa 700 irraa qoramuun duratti jalqabe. Bara sanas qabxii gaarii fideen asumaan University Finfinnee medical school yookaan damee barnoota meedisinii qaqqabe. Damee barnoota meedisinii qaqqabe egaa achitti baradheen kuma waggaa 6 walakkaa booddee eebbifame. Achuma eebbifameen immoo achuma University Finfinneetti itti fufuu danda'eera. Ji'a muraasan hojjedhe. Ji'a 8-9 caala hin turre dafeetuma barnootatti deebi'ee carraa barnootaa akkuma achumatti hafuus carraan argadhe. Carraa barnootatti fufus waan argadhee fi carraa barnoota koo itti fufe. Waggaa 3 immoo speciality baradhe. Speciality baradhe waggaa 3 feddan baradhe booddeen egaa bara darbeen xumure amma waggaa tokko na ta'ee jira. Eddan xumure egaa pediatrics if child health baradhe speciality ko kanadha. Amma isaanan hojjechaa barsiisaa akkasumas yaalaa jira jechaadha.
hirmaannaan koo kan fakkaatu. Mee akka haasaa jirtanitti barataa qaxalee akkasiin taatan hin beeksistu akkasumatti iyyuu mee yeroo barataa turtanii barattoota wajjin barsiisaa wajjin walitti dhufeensi hin qabdan akkam ture mee? Egaa barumsa seeraan like daa'imumatti iyyuu barnoota irratti gaariin ture jechuun danda'ama garuu amma na dubbisee qalbiidhaan barnootatti kan inni jechuu jalqabe amma tokko kutaa ja'affaarraa jalqabeeni kutaa mana barnootaa gaafa galee jedhu akkuma like ooleedhuma galuudhaaf malee mana wanta jedhamu miti hariiroodhuma barsiisota koo wajjiniinis hariiroo akkana cimaa hin qabun tureyyuu kutaa gadaanaatti akkuma mana barnootaa kindergaartanii biraan baradhe achuma kindergaartanii mana barnootaa naannaa keenyatti barsiisaniitti baradhe achumaanii gara kutaa kindergaartanii biraatti immoo gaafan darbu barataa cimaan ture wanta ta'eef kindergaartanii sana dhiisitii kutaa tokkoffaa galiinaan jedhanii kutaa tokkoffaa gaafan galuu qormaata na qoranii qormaata sana nan darbe kutaa tokkoffaan galee kutaa tokkoffaa egaa isaan edda ijoolleen kutaa tokkoffaa galatan danuu edda baratanii deemanii kutaa tokkoffaa galee kanin barsana kan yaadadha tarmii tokkoffaa irratti 18ffaan bahee achumaan itti fufee barnoonni egaa darbee akkana otuma waan dubbisuu barumsa hiintiisiin qabu maaliif baay'inaan tokkoffaa namni badaas nu qo'achisu hin jiru tureyyuu abbaan keenya yeroo baay'ee mana hidhaa ture dhimma adda addaa siyaasaan wanta wal qabatuuf yeroo dheeraa rakkina keessa ture maatiini armeen keenya immoo nu guddisuudhaaf danuu dadhabdi ture wanta ta'eef ammanatti xiyyeeffannaa barnootatti kenninu ijoollumaanis jira wanta ta'eef darbee egaa tokko hanga 10tti arfaffaa kutaa lammaffaatti akkam baay'ina yaadadha sana booddee kutaa shanaffaatti gaafan galu guyyaa tokko barsiisaan keenya assignmentii nu laate assignmentii hojjedhaa kottaa ingiliffa jedhee ingiliffa gaafa hojjedhaa jedhee gaafa guyyaa lammataatti gaafa nan dhufu assignmentii sana ani muraasa qofaa dubbadheen hin beekun ture na wallaalee achumaan baay'ee na rukute amma fuula koo baay'ee na rukute annaa sana harkisaa guutuun narratti mallattaa'ee ture. Yeroo sana barataa kutaa meeqa turtan? Kutaa shanaffaan ture. Annaa kutaa shanaffaan ture sana booddee baay'ee naaree baay'een boo'ee manaan galee baay'ee haariidhaan achumaan aamileen taane keessaan galee achumaan tarmii sattaanutti manni barumsaa keenya sana mana barumsa kaatolikii sana tarmii afurtu jira simisteera afuritti lakkaa'amu tureyyuu simisteera sanarratti sadaffaan bahe immediately sadaffaan bahe baay'ee dhumanti ni jedhe dura giddu galeessa tokko hanga 10tti nan ba'aa ture sadaffaan bahe achumaan kutaa ja'affaatti lammaffaa ba'uun jalqabe akkana jecha like ministry 99.8 fide torbaaf torbaffaatti ja'affaatti sadaffaa bahe akkanatti fooyyessaa lammaffaa achumaan tokkoffaa ba'an dhufe mana barumsaa 9-10 gaafan baradhu sekshinii keessaa tokkoffaan baay'ee ture mana barumsaa addis katamaattis gaafa dhufe sekshinii keessaa sadarkaa na argadhan tureyyuu tokkoffaa lammaffaa yookaan sekshinii like mana barnootaa 20 kutaa 20 namni ta'an irraa qabxiidhuma gaarii hin hojjedha tureyyuu sanaan alatti egaa barsiisota koo wajjin hariiroo baay'ee cimsachuu kan hin jedhe egaa kutaa ja'affaa qabeetu baay'ee na jaallatu tureyyuu tokkoffaa hirmaannaan kutaa keessatti baay'ee na aktiivili na gaafadha nan barreessa waan isaan nan jedhan nan godha haala adda addaa keessatti nan hirmaadha assignmentii gaafa adda addaa gaafa godhan wanta babarraa irratti wanta uumansa wanta kallaqsa adda addaa irrattis kallaqa adda addaa irrattis nan hirmaadhan tureyyuu walaloo barreessuu tiyaatira kana barreessuu waan akkanaas immoo nan yaalan tureyyuu osoo hariiroo gaariidhuma jedhamu barsiisonni koo baay'ee na jaallatu ture na baay'ee nan kabajaa barnoota kooti gara barnootatti xiyyeeffannaa kennuutan dhufe sana booddee gaafa 9-10 gaafan ga'ummaa baay'ee barsiisonni koo na jaallatu gaafa barsiisnaan hin jirreyyuu kutaa tanatti barsiisan ture
kutaa barnoota barattoota sassaabee kutaadhuma keessatti nan barsiisan ture. Tokko kutaa irrattis immoo ripireezentaatiivii fa'aan ture yeroo baay'ee. Kanaafiyyuu barsiisonni dhufnu gaafa jedhan chookii funaanna isaan harkaan nan fudhadhaa nan barsiisan ture barattoota nan barsiisan ture. Haala kanaafiyyuu barsiisota baay'ee hariiroo gaarii jedhamu amma yuunivarsiitiin galee jedhutti barsiisonni koo baay'ee akka hiriyaatti baay'een itti dhiyaadhan ture baay'ee nama kabajaa akka hiriyaattan baay'een itti dhiyaadha baay'een fageessuuni itti siqeen wanta sirriitti irraa baradhan ture inni immoo wanta danuudhaaf na gargaareera baay'een isaanii amma barsiisonni koo akka hiriyaatti natti dhiyaatu na gorsuu baay'een isaanii waliin jiraadha ammallee akka hiriyaatti waliin dhiyaadha amma high-school irratti elementary irratti illee barsiisota na barsiisa wajjiniin hariiroodhuma baay'ee gaariin qaba. Banture kutaa like high school irraa jalqabee baay'ee extraordinary dhuma performing gochaa turre kutaa like qabxii dhuma guddaa manni barumsaa fa'aa galmeesseen barreessa fa'aan fidan ture barnoota baay'ee nan hojjedhan ture sarat baay'ee na dinqisiifatus baay'ee na kabajuus na gorsuus wanta danuu dha. Kanaafiyyuu anamma har'a as ga'uu kootiif sababni guddaan eenyu jedhe waaqa gaditti barsiisota kooti jedheenidha. Amma kan hin amanu maalidha barsiisota isaan irraa wanta danuu baradhe kan na qajeelchisaadha kan godatti natti ka'ees kan na jijjiirees maalis kan jedhee xiyyeeffannaa kan godhus kan godhe isadha waaqa gaditti hirmaannaan maatiis akkuma jirutti ta'ee jechaadha. Ayyee ulfaadha. Mee Dooktar Sisaay amma gargaaraa piroofeesariidha. Mee umriin keessa nama meeqa taatun? Amma 30 ga'eera. Waggaa 30tti gargaaraa piroofeesaraa jechuudha. Tole mee akkaataa sila natti himtanitti hospitaala lubbuu keessatti hundeessaadha. Waliif heelzii seenterii keessattis hundeessaadha. Barsiisaadhas barachaa turtanii hojjettus hospitaala mootummaa keessa. Mee hojii responsibilitii guddaa akkasii qabu ulfaataa akkasii hojii bakka adda addaadha yeroo tokkotti akkatti hojjechuun hin ulfaatu yeroo ofii arreenjimentii godhanii akkasitti mee akkamitti akkas gootan sin? Egaa hojii namni hojjechuu qaba jedhee yaada. Namni qabeenya guddaa nama tokkoo fi dadhabbiisa yookaan hojii isaati tattaafachuu isaati qabeenya guddaan jedhee yaada. Qabeenya amma qabdura qarshiirraa waan hundumaarra beekumsarraa tattaaffiidha. Tattaafachuu qabna. Like hojii maaliifanii jaalladhe jedhee kan yaadu daa'imummaattiidha. Responsibility keessummaatti harmee fi abbaa kootiif mucaa jalqabaa ture akkasumas jedhee abbaan koo yeroo baay'ee mana hidhaa ture rakkin adda addaa keessa sana booddee maatiin gale. Egaa abbaan koo yeroo darru mana hidhaa ture sana booddee maatiin rakkin adda addaa keessa gale wanta turee fi harmeen koo hojii adda addaa hojii danuu hojjettu ture. Anna ashwaaf dhagaa fiqaada qabdi ture san baasisti ture mana ofcoo qabdi suuqii qabdi ture daldala adda addaa keessa turtenna ishee gargaaruu ture baay'inaan iddoo mana ofcoo ishee mana ofcoo mana baaburaa indaakna ture daakuu akkasumas immoo miizana immoo mazzanuu kanarratti ishee gargaaraa ture baay'ee gargaaraa mana suuqii gaafa intanii jennee mana suuqii gallaa akkasumas iddoo ashwaaf intanii qabdi tureeyyuu akkasumas immoo naannaa sanatti qochisiisti tureeyyuu naannaa qochisiistii qonna adda addaa keessumaa jallisiidhaan kan qotamu shunkurtii waan adda addaa timaatima fa'aa naannaa keenyatti biqila ture isas fa'aa hojjechiistu ture isa deemnee baay'ee gargaaraan ture mana barnootaa isarratti jedha baay'inaan yeroo keenya kan dabarsinu ture hojii maatii keenya gargaaruudha akka keessumaan akka mucaa jalqabaatti responsibility qaban tureyyuu akkoon koo jiru tureyyuu isaanis mana ofcoo qabu mana baaburaa qabu isarrattis immoo isaanis kan gargaara tureyyuu isaan baay'inaan kan na guddisanis isaanidha isaan gargaaruu irratti ture. Gaafa egaa hojjennee jiran daldala danuu keessa gaafa maazariin hojjettu nu guddisuudhaaf wanta danuu keessa waan darbiteef iluuti immoo wanta isheen hojjettu immoo ishee gargaaruu qabna wanta jedhuun qaban ture. Kanaafiyyuu sirriitti hojii baay'ee hojjenna ture.
hojiin hojjannaa amma tokko ta'uu baannus garuu inni suni tattaafachuu wayii hojjechuu akkasumas persist gochuu wayii irratti immoo cimanii dhaabbachuu abdii kutachuu dhiisuu wanta danuu nu barsiiseera. Atiin gaafan mana barnootaas galee egaa kilaasiitti ripireezentaatiivii nan tura bukkeedha wanta liidarshiippii kana ingeejiinan godhaa waldaa keessatti hirmaannaa nan godhan tureeyyuu achi keessatti hirmaannaa adda addaa amma like high schoolittis gaafan ture university gaafan fellowship leader in ture garee adda addaa keessattis like groupiidhuma barattoota gaggeessuu irratti wanta danuu irratti ingeejiin godhan tureeyyuu eddan dhufee gara hojiitti dhufu hojii kan hin jalqabe ani waggaa almost waggaa inni dhuma internship jedhama medical schoolitti waggaa ja'affaan jechaadha isa gaafa gallu egaa hojiidha hojii qofa malee barnoota miti isa irratti baay'een tattaafadha tureeyyuu dipaartimentii afuratti achi goona ture afanittiyuu qaban tureeyyuu baay'een nama waliin galas baay'een nan tattaafadhas wanta ture achuma jalqabne waggaa dhumaayyuu jalqabee hojii dhuunfaa hojjechuu private adda addaa namoota wanta walii galuuf namoonni na galchu tureeyyuu baay'eedhuma natti amanus wanta ta'eef natti galchu ture private nan hojjedhan tureeyyuu egaa akkan eebbifamee ba'es torban tokko malee hin teenye torban tokko qofa malee boqonnaa hin teenye immediately like boqonnaa nan qabu irratti amma mana mootummaatti deemee qacarrii waan adda addaa processii godhu irratti an dhuunfaa kontiraataa galee 13 galee ofii gaafa hin danda'u nan hojjedha gaafa hin dandeenye immoo namoota biraa galchaan hojjedhan ture isa malee baay'een hojjedhan ture ji'aan ji'aatti annaan hojjedhee jira amma torbanitti keessatti yoon guyyaa kan mootummaa hojjedhu halkan immoo guyyaa 3-4 yookaan 5 immoo torban keessatti jechaadha kan alaamuunan hojjedhan ture baay'een nan tattaafadhan ture egaa hojiin akkanumatti natti bareechaadha namoota interactionii namoota wajjiniin qabu gaarii wanta ta'eef namoota walitti dhufeenyaaf biizinasiif xiyyeeffannaa waan kennaa dhufeef barnoota gidduu walakkaatti tattaaffii personaalii sana booddee waggaa tokko booddee barumsatti amma waggaa tokko akka mana eebbifame jedheen konkolaataan bitadhe konkolaataan kan bite immoo konkolaataa daldalaa ture dolfiinii nan bitadhe isaan achuma mana barumsaa Oromoo speciality gaafa galu badaa otoo rakkatii nan baradhe tokkoffaa maatii koo gargaaruudhaaf isin ta'a ture anaanis badaa rakkanne tureeyyuu annaan barachaa jirus egaa kan dhuunfaa irratti part time immoo nan hojjedhan tureeyyuu wiikandii irra sanbata duraaf sanbata guddaa akkasumas galgala irraa yeroo baay'ee nan hojjedhan ture sana booddee egaa achumatti otoon tattaafadhuudha kanneen akkanuma engage godhe waliif hundeessa dhumatti akkuma namoota danuudhaan ayyaanafaa warqinaafaa nagaafaa jinenuusfaa baay'ee wal beekna tureeyyuu isaan duukaa egaa isaan akka waliif saakoo jalqabanii fi waliif gaafa babal'isuudhaan jalqaban egaa isaan wajjinii walitti dhufna wanta ta'eef haasofne egaa gara hundeessummaattis dhufee jechaadha waliif hundeessine waaqayyoof haa galatu ammas baay'ee progressii godheera waliif dhaabbata guddaa dhaabbata shareholderii 13,000 ol qabu dhaabbata kaapitaala paid kaapitaalii miliyoona 100 ol qabu akkasumas egaa iddoo adda addaatti magaalaa Finfinnee dabalatee egaa lafa argatee yeroo ammaa hospitaala guddaa hojjechuudhaaf kan deemudha akkasumas immoo raabsaa fi qoricha importii gochuu irratti biyya alaa fichisiisuu fi raabsuu irratti xiyyeeffatee hojjeta advanced laboratories qaba isa kana irratti engagement godhan tureeyyuu durumaa jalqabee boordii keessan ture achumaan boordii keessa turuurraan kaasee board annaa board secretary ture achiin ittaan say vice board president ta'e waggaa 3 darbaniif immoo amma har'aatti egaa board chairman yookaan dura taa'aa yookaan gaggeessaa board of directors isa irrattis nan hirmaadhan ture egaa akkasumas egaa personalis akkan isin jedhee konkolaataa bituudhaan achumas daldala adda addaa keessas nangala maatii gargaaruudhaan maatii wajjiniinis hojjechuu jajjabeessuudhaan namoonni akka
sochii biizinasii keessa galan baay'een gargaaran ture. Isa qofa otoo hin ta'in baay'een hojjedhan ture. Nan yaadadha ji'a tokko guutummaan guutuutti boqonnaa gaafan ture guyyaa fi halkan ji'a tokko walitti aansee hojjedheera. Isa kana baay'een hojjedha. Ammallee torbanitti guyyaa 5 nan hojjedha halkan 5 halkan 2 yookaan 3 baay'atu 3 mana bula. Isa malee halkaniif guyyaa baay'ee nan hojjedhan ture. Baay'eedhuma hojjeta. Biyya kanatti yoo baay'ee hojjette malee qabeenyas horachuu hin dandeessu. Inni kun immoo exposure koo baay'ee babal'iseera. Wanta danuudhaaf exposure koo baay'ee babal'iseera. Dafee wanta barbaachisu amma konkolaatas gaafa ofii kooti barbaadu waan adda addaa dafee guuttachuudhaaf wanta baay'ee sin rakkattu. Akkan sin jedhamu responsibility maatiitu immoo narra jira tureyyuu obboloota koo lamaan qixisuu kootii fi yaa'u qixisuu koo lamaan obboleettii fi obboleessa kootu barsiisuun narra ture. Isaan nan barsiisan tureyyuu isaan baratanii amma eebbifama inni construction managementiin eebbifame amma digrii lammaffaa isaa hojjechaa jira. Akkasumas hojii isaa irratti amma construction irratti bubba'ee mucaa carraa hojii humuu danda'eera namootaaf iyyuu innis cimaara jiru. Obboleettiin koo amma faarmaasii baratte isheenis gara hojiitti bobba'uudhaaf jirti. Egaa haala kana maatii abbaa koo fi haadha koo gargaaruu irratti akkasumas immoo akka koo gargaaruun qaban tureyyuu isaanis tuna guddise baay'inaan gudaretti isaaniifis immoo mana ijaaree mana kireeffatan ammaaf danda'anii jiraatu jechaadha. Akkanattidha hojii baay'ee waan jaalladhuuf extraordinary namni akka kootti hojjetu ture medical school keessa namni guyyaa hojii qofa hojjetee boqota weekendiin boqota galgala boqota yeroo baay'ee galgala koo baay'ee nan hojjedhan ture. Isa kana inumaan adda baay'eedhuma biizii taayimiin qabu hundumaa bashannana adda addaa fiilmii ilaaluudhaaf yookaan iddoo baay'ee barbaachisaa ta'e qofan deema. Aktiviitii baay'ee barbaachisaa ta'e qofan ingeejii godha. Sanaan ala baay'inaan hojiidhuma irratti arraabsa. Inni kun experience akka nooradhu qabeenya qarshii qofa otoo hin ta'in experience akka nooradhu exposure adda addaa naa kenneera namootaan networkii gaarii akka qabaadhu namoota wajjinis wal baree networkii gaarii akka qabaadhu na godheera. Kanaaf isa kanaan egaa yaa hojiin baay'ee murteessaadha. Namni tokko jabaatee tattaafatee hojjete kan waa irra ga'uu danda'u. Haala danda'ameen immoo egaa exposurein sun gara asitti nu fideera. Asitti gaafa dhufneen lubbuun specialized medical MSH center yookaan giddu gala fayyaa yaala haadholii fi ijoollee fi akkasumas dhukkuba keessaa lubbuuti. Isa egaa jalqabame keessuma kan Dr. Jaalal Hundeessaa fi Dr. Shimallistuu kan jalqabe egaa jalqabanii anis joining godheeni amma laba bal'atee haaluma amma argitan kana egaa hospitaala keenya haala hospitaala guddaa ta'uudhaaf siree 30 ol qaba. Operation theatre qaba. Kutaa operation qaba, laboratory guutuu qaba, ultrasound fi x-ray guutuu qaba. Haala margitanii baay'eedhuma kutaa ciisichaa babbareedaa baay'ee advanced ta'e qaba. Wanti kaayyoon keenya kan ture waliifis gaafa hundeessinu kanas gaafa hundeessinu fi dhaabnu as keessa kan hojjechaa jiruuf wantumti Oromoo friendly ta'e namni Oromoo tokko dhufee iddootti yaalamuu danda'u. Iddootti turjumaana malee wanta barbaadu dubbatee walii galee ofii itti gargaaramuu danda'u. Afaan isaatiin dubbatee eenyummaa isaa ibsatee wanta itti fakkaatu ibsatee gargaaramuu danda'u ijaaruudha. Isatti immoo nuu milkaa'aa jira. Dharliidhuma kun dhalateera. Akkasumas waliifis gara hospitaalaatti inni kunis immoo yoo Waaqayyo jedhe hospitaala guddaatti immoo comprehensive teaching hospitaala madalaalachuutti iyyuu hin deemna jedheeni abdii godha. Kanaaf Waaqayyos nu gargaara egaa haala kanarra jira jechuudha. Mee Dooktar sadarkaan uummanni keenya waa'ee fayyaa isaa irratti qabu isa durii caalaa dabaleera moo akkamidha? Egaa haalli amma jirutti fooyya'insa guddaa jira. Healthcare beverage jennu yookaan namni tajaajila fayyaa argachuudhaaf barbaaduun dabalaa deemaa jira. Inni kun egaa inpuutii karaa adda addaati. Inni akka mootummaan hojii guddaa hojjetee jira. Healthcare centerii hospitaala hanga buufata fayyaatti babal'atee jira. Amma inni kun amma tokko health extensioniin amma baadiyyaa keessatti bobba'anii ganda keessatti bobba'anii jiran hojii guddaa hojjetaniiru. Namoonni gara tajaajila fayyaa barbaadutti akka dhufanii fi
egaa inni karaa hojjete egaa quality irratti rakkinni jiraatu jiraachuun isaa beekamus amma barbaadamuun quality barbaadamuun intini jechuu baatus deemuu baatus amma tokko jijjiiramni guddaan hin jira namoonni yeroo baay'ee amma social media irratti waa'ee health isaanii barachuudhaaf baay'ee gaariidha ammayyuu gaarii ta'us ammayyuu nafa jedhee yaada maaliif nafa jedhee namoonni xiyyeeffannoo wanta biraa kennanii wanta biraatiif kennan amma fayyaa isaanii kennan irra caalaa deemaa irra jira inni kun baay'ee rakkina guddaa qaba. Doktor waa'ee social media kaastanii naan yaadadhe mee dhuguma dubbachuudhaa fi doktera nuti lafaa qabnurraa kan social media yookaan Facebook irraa qabnu hedduudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe gadaa cheek akkaataan itti fake accountiidhaan maqaa namoota doktera jedhanii bananiitiin foolortoota hedduu gurguddaa kan qabanii utuu waa'ee fayyaan baratiin waa'ee dhukkubaa utuu hin baratiin gorsa kennaa jiru amma yeroo ammaa kana ijoollonni high school irra babbaratan jechuudha. Mee namni keenya bakka informationii waa'ee fayyaa yoo ta'u iddoo fudhatu adda baafatee beekuu qaba. Mee achirratti maal gorsa akkamii qabdu warreen ijoollota akkas gochaa jiran kanaan? Egaa ijoollee akkana gochaa jiranii inni kun eenyumayyuu hin fayyadu. Tokkoffaa nama dogoggorsiisa fayyaan bu'uura wanta hundumaati. Fayyaa irratti yoo gorra annaa tokko argate immoo deebi'ee sirraa dhiisuu danda'a. Inni kun jireenya nama sanaa jireenya saba sanaa jeequu danda'a. Maali dargaggoonni keenya barattoonni keenya gad jiran yookaan dhukkuba barnoota fayyaa la'arra jiran kanarratti of eeggannoo gochuu qabu. Isa qofa osoo hin ta'in namnumti ogeessa fayyaa ta'eyyuu wanta sirriitti beekuu irrattidha kan sirriitti yaada isaa kennuu kan qabu. Isa kanarra iyyuu itti gaafatamummaadhaan godhamuu qabu. Namni tokko maal beekuu qaba social media irratti eenyu jira eenyudha immoo adreesii goona inni jedhamu sirriitti beekamuu qaba. Isa kanaaf egaa xiyyeeffannoo kennuun baay'ee murteessaadha. Social media irratti haalaan deemaa jiru baay'eedhuma nama gaddisiisa annaa tokko wanta argitu turu yaada dogoggoraa saayinsiidhaan wal faallaa ta'e adeemsa baay'ee jallaa ta'etu deemaa irra jira inni kun baay'ee dhaabbachuu qaba. Namni hundumtuu dhaabbatee namoonni fake accountii bananii yaada sobaa yaada dogoggora addaa facaasanii dargaggoonni akka dhaabbatanii of ilaalan saba dogoggorsaarra jiru fayyaan nama tokko immoo bu'uura wanta hundumaati. Sabni tokko jiraachuudhaaf fayyaa ta'uu qaba. Itti fufiinsa saba tokkootiif cimina saba tokkootiif fayyaa ta'uu qaba. Namni tokko kanaafiyyuu nama hundaa namni sun immoo namni odeeffannoo social media irraa argatu sana akka dhugaattidha yeroo baay'ee kan fudhatu. Yaadni isaa yaada dogoggoraatii yaada gaariidha yaada sirriidha isa jedhu mirkaneessu. Kanaafiyyuu isaaf xiyyeeffannoo kennamee fi qulqulleeffachuu danda'uu qaba. Yaada sana qulqulleeffannee seeraan adda baafannee deemuu qabna. Isa kanarratti xiyyeeffannoo goonuu jechuun barbaada. Fayyaa keenya eeguudhaaf fayyaa namoota eeguudhaaf maatii keenya eeguuf kan nama kaanis eeguudhaaf baay'ee murteessaadha. Isa kana tokkoffaa namoonni yaada hojii akkanaa fake accountii baratanii yaada akkana akka dhaaban gaafachuun barbaada. Kun itti gaafatamummaa keessan miti. Kun fayyaa saba tokko dhaaf miidhuu ta'a miidhaa guddaa geessisa waan ta'eef dhaaba. Namoonni immoo wantuma social media irratti argan hundumaa wanta akka dhugaatti fudhachuu hin qabani. Isa kanarratti xiyyeeffannaa gochuu qabu. Isa kanarra akka xiyyeeffannaa godhan immoo gorsa asumaan dabarfachuu nan barbaada. Nuti argamnu bakka hojii keessanii lubbuu specialized center jirra. Mee waan baay'ee arginee jirra. Bakka ciisichaa 30 ol qabdu tajaajila baqaqsanii yaalu kan dhibee keeksoo tajaajila daa'immanii kan deessisu waan baay'ee hojjetaa jirtu. Mee hojiin keessanirraa hojii baay'ee nama boonsuudha kan dhalootaaf taa'uudha. Mee maalitti gara fuulduraatti karoora keessan akkamidha mee maalitti deemaa jirtu? Kamti kaayeffatanii jirtu? Egaa giddugala yaala fayyaa haadholiif daa'immanii akkasumas dhukkuba keessaa lubbuudha kan dhuftanii
Lubbu Specialized Medical and MCH Center. MCH jechuun Maternal Child Health Center jechuudha. Itti argamna. Giddu galli kun egaa dhiyoodha. Reef hojii jalqabee reef ji'a lama hin guunne mana haaraadha. Haala danda'ameen meeshaa ammayyaa yeroodhaan wal gitan akkasumas tajaajila laaboraatoorii faarmaasii guutuu wajjiniin hakiimota dhaabbataa 5 kan qabu akkasumas narsoota beekamtii fi muuxannoo qaban danuu kan qabu yeroo ammaatti yaala daa'immanii ijoollee fi dargaggootaa akkasumas yaala dhukkuba keessaa yaala haadholii deessisuu ordonfii ulfaa akkasumas immoo yaala infertility yookaan namoota da'umsaan haadholiidhaan akkasumas yaala fi akkasumas qorannoo kaansarii akkasumas sarjariidhaaf yoo baqaqsanii hodhuudhaaf opereeshinii guutuu qabna. Speeshaalistoota 13 oltu gala. Speeshaalistii nervii, speeshaalistii gogaaf fi dhukkuboota daddarboo, speeshaalistii dhibee sukkaaraa fi endokrinoloojistii qabna. Speeshaalistii nervii qabna. Speeshaalistii onnee qabna. Hakiima speeshaalistii mormaa olii qabna. Speeshaalistii lafee qabna. Speeshaalistii jeneraal sarjanii qabna. Speeshaalistoota 13 oltudha immoo akka paartaayimiitti yeroo adda addaatti torban keessatti kan galanii. Isa kanaaf tajaajila keenya jalqabneerra namoota danuun as dhufanii amma tajaajiluu eegalleerra cibsanii tajaajiluun ni jira. Akkasumas kutaa daa'imman kichuu neonatal intensive care unit yookaan neonatal ICU qabna. Fully functional well equipped ta'e meeshaalee baay'ee jajjaboo ta'aniin yeroodhaan wal gitataniin ijaaramee jira. Akkasumas kutaa tajaajila emergency hin kennina. Akkasumas speeshaalistiidhaan sa'a 24 halkanis tajaajila yaalaa halkanii emergencies halkanitti ilaanna. Akkasumas immoo faarmaasii qabna. Faarmaasii qoricha keenya dispensii gochaarra jira. Akkanatti babal'isnee deemaa jirra. Mul'anni keenya maali? Magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbata Oromoo friendly ta'e yookaan Oromoot kan firoom Oromoon kan tajaajilu afaan isaatiin turjumaana malee giddu gala itti tajaajiluu danda'u uumuudha. Kanaaf hospitaala guddaa lafa mataa keenya irratti comprehensive teaching hospitaalii guddaa ta'e ijaaruutti deemna. Isa kana ammoo akka milkeessinu abdii guddaan qaba. Shakkii tokko malee sana yeroo malee milkeessuun keenya waan oolu miti. Akkasumas immoo quality of care'dhaan compassion'dhaan quality isaa kan eeggate tajaajila fayyaa quality isaa eeggate Finfinnee keessaatiif magaalaa Finfinnee keessaa waan wal fakkaataa ta'eef tajaajila wal fakkaataa ta'e akka argatan gochuudha. Kana immoo babal'isna. Magaalaa Finfinnee keessa babal'isuu fi magaalota guguddaa Oromiyaa keessatti kana babal'isuu irratti xiyyeeffannaa hin hojjenna jedhee yaada. Daawwattoota keenya akka carraa ta'ee nama Dr. Siisaan beekuun argadheen jira kiliinika Lubbuutti. Mee maqaan keessan eenyu jedhamtu? Dastaa Biikkolee. Ayyee mee Dr. Siisaan maalitti isin oolu? Neessumaan ta'a obboleettii haadha isaatiifi. Obboleettii haadha isaadha isin. Isaa ijoollummaadhaan qabdanii beektu? Anuma baadheen guddise. Haa Dr. Siisaan. Dhimma isaatti nama akkamii ture Dr.? Dr. nama baay'ee gaariidha. Nama maatiif ajajamudha. Hin ajajamaa? Hin ajajama baay'ee. Qoraan faa cabseera? Qoraa egaa baadiyyaallee miti. Barumsatti baay'ee cimaadha. Xiqqummaa amsaatiin akkuma galetti baay'ee barumsaatiin tattaafata. Mee mana barumsaatti akkam ture? Baay'ee gobaziidha. Barsiisonni jaallatu. Badhaasa afaan fudhataa mana barumsaadha? Fudhata. Erga guddatee akkamidha? Edda guddates nama naamusa qabu nama barumsa isaa irratti nama xiyyeeffate hona jedhee baratudha. Baay'ee nama gargaaru nama yaadaan nama deeggaru. Maatii isaa gargaaraa ture. Isaa erga baratee ijoollee barachaa jiran jajjabeessa ture? Jajjabeessa matsaafa bitee gargaaraa baay'ee bukkee dhaabbata baradhaa jedhee. Hayyee mee har'a akkamitti asitti argamtarreessin? Mucaa kana na jalaa dhukkubeetu bilbileetti himnaanii fidii achi jira manna kiimii gaariin jedheetu na waan. Okay, tajaajila fayyaa akka isheen argattuuf as fiddanii jechuudha. Afgaaffii naa gootaniif guddaan sin galateeffadha. Isinis galatooma. Hayyee.
Daawwattoota keenya amma Muktaa Laaboraatoorii keessatti argamna. Eenyu jedhamta? Maqaan koo Daanyel Waggaariin jedhama. Ogeessa laaboraatoorii. Ani isa kana inni kun maqaan isaa Veedaa Laab jedhama. Hormoonota qaama keenya keessa jiran lakkaa'ee nutti himaa jechuudha. Inni kun immoo coagulation factory yookiin immoo itituu dhiigaa kan nutti himudha. Argamu itituu dhiigaa kan nutti himu yeroo baay'ee namoonni meeshaa kana iddoo hundatti waan hin argamneef PTT ANR kan jedhamu kana mana kanatti argama. Akkasidha inni kunillee akkasuma elektiroolaayitii nuuf hojjeta. Wanta qaama keenya keessatti dhangala'aa jiranii iddoo baay'eetti argamu maashiniin kuni mana kana akka hospitaala lubbuutti ni qabna. Inni kun immoo meeshaa CBC jedhama. CBC jechuun dhiiga keenya hunduma isaayyuu seelota dhiigaa adii, seelota dhiiga diimaa, pilaatileetota ol gadi bu'uu dhiigaa yookaan aneemiyaa isa jennu, hemoogiloobiinii fi hemaatokiriitii akkasumallee ni safara. CBC maashin jedhama jechuudha. Hayyeen mana kana keessatti argamu bakka garaagaraa Oromiyaa fageenya irra warratti argaman irraa kan isaan argachuu hin dandeenye garuu asitti kan argamu meeshaa akkamiifaatu jira mana kana keessa? Meeshaa sadan arfan tokko jiru akkuma dura kaasnee meeshaan hin argamne kan hormoonotaa kun badaa Oromiyaa keessaatii iddoo gara baadiyyaatti rimootii kan jennu irratti hin argamanii kan coagulation factory itituu dhiigaa kana kan nutti himu jiru elektiroolaayitoota soodiyemii kilooriinii kan jedhamu kun iddoo fageenya irratti hin argamanii akkasumallee maashinii keemistirii fuulii awutoomeetii kan jennu afaan ingiliffaatiin ajajjeedhuma dhiiga keessa seeramii kan jedhamu sana kan hojjetu akka kana fageenya irratti hin argatanii namoonni naannoo keenya jiran illee kana dhufanii asitti akka hojjetatanii fi gaariidha jechuudha. Meeshaan kun keemistiriidha kan hojjetu keemistirii jennu fuulii awutoomeetiidha. Kan inni hojjetu kan dhukkubsataa 8 dhiigaa kan nama 8 qorannoowwan 40 al takkaatti nu hojjechuu danda'a. Daqiiqaa 30 gaditti nu hojjetee nu baasaa jechuudha. Kuni kutaa altiraasaawundiidha. Meeshaan kun illee altiraasaawundii jedhama. Dhibee garaa keessaa kanneen akka kalee fa'aa irratti infekshinii yoo jiraate dhibee kalee ni mul'isa. Dhibee garaacha keessaa ni mul'isa. Warra ulfaa fi daa'imman poozishinii yookaan immoo haala taa'umsa daa'immanii garaa keessatti illee agarsiisuudhaaf meeshaa baay'ee gaariidha. 4D jedhama. Piroobii 4 qaba. Meeshaa ammayyaa'aadha. Dhiiraa fi durbata illee meeshaa kanatu adda nu baasa. Dubartoota ulfaa gaafa dhufanii jechuudha. Warri ijoollee wallaalaa basaasaa warra kana? Warra kana.